Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Free Show akkam jirtu nagaa keessanii kun chaanaalii Free Showdha yeroo yerootti akkasin qaqqabuuf immoo namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu hordofaa namoonni kanaan dura immoo maatii nuuf taatanii jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniif jenna amma gara oduu bal'inaatti isin dabarsinaa oduu kana waliin kan isinii waliin turu hanga daabilisummaatiin Baqattoonni Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti darara guddaa argaa jiran gara biyyaatti deebifamaaru. Baqattoonni Itoophiyaa kun shakkii nama biyya keenya ajjeeftan jedhuun biyya Suudi Arabiyaa keessatti abbaan ajjeese osoo namaaf hin galin baqattoota Itoophiyaa guutummaan guutuutti baraha keessa saaraa keessa dedeemuudhaan mana irra deemuudhaan qabanii hidhuu jalqabaniiru. Mootummaan Suudi Arabiyaa kan xiyyeeffatee ilaale baqattoota Itoophiyaa irratti yoo ta'u baqattoonni Itoophiyaa kumaatamaan mana hidhaa Shumeesii keessatti argamu. Mana hidhaa Shumeesii keessatti waan nyaatanis waan dhuganis kan hin qabne baqattoonni Itoophiyaa rakkina guddaa fi darara guddaa argaa kan jiranidha. Baqattoota Itoophiyaa kana gara biyyaatti erguudhaaf guyyaatti namni 1,000 ajajamee ture. Guyyaatti namni 1,000 erga ajajamee nama 300 guyyaatti galchuun jalqabameera. Baqattoonni Itoophiyaa kun rakkoo guddaa keessa jiru. Wanta isaan jiran afaan Amaariffaatiin kan darbaa jiru kuno asirraa arguu dandeessu. ቻናሊ kana hamma dhumaatti hordofaa በእስር ቤት ነው የቆየነው ያው ይሄ ጊዜያዊ በሽታም ስላለ በጣም አስጨናቂ ነበርና እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር በመተባበር እና በመደራደር ለሀገራችን ስላበቃን በጣም ለኔ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ እንደገና ለቀሪዎቹ ወገኖቻችንና ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንደዚሁም በዛ በእስር ቤት የሚሰቃዩ ህፃናትና ወንድሞቻችን በጣም ስቃይ በራብ በውሃጥም በሙቀት በጣም እየተሰቃዩ እየተደበደብን ገንዘባችንም ልብሳችንም ስልካችንን የሰራነውን በአጠቃላይ እየተገፈፈን እንደገና በቃ አንድ ብር የሚሸጠውና 100 ብር 50 ብር እየገዛን ገንዘባችንን ጭርስ በማድረጋችን በቃ ራቆታችንን ሀገራችን መግባታችን ለኛ ትልቅ ሞት ነው። የሰው ሀገር የሰው ነው። የሀገራችን ቢሆን መብታችን ተጠብቆ ያዝነውን ይዘን ባለንበት እንረጋለን ነበር። የሰው ሀገር ስለሆነ ግን እንደዚሁ መናነ የቀረ ነው። ከዚህ በኋላ የሰው ሀገር ለሚመኙ ሰዎች በጣም በቃ ቀብር ገብቶ የመውጣት ያክል ነው እኛ ለኔ የተሰማኝ ማለት ነው። ማንንም ሰው ቢሆን ከዚህ በኋላ ቀብር ግባ ምለው ነገር የለኝም። ማንንም ቢሆን ለኔ ሞቴን የሚመኝልኝ ሰው ቢሆን ማለት የታመሙትም ብዙም የቆሰሉ ስላሉ ለነሱም በቀጥቶን ኩንሌ ከንጀራ ጅራን ሞቱማ ኢትዮጵያ ሄዱ ገለቴፈና ወሮተ መዳኒስ ወሮተ አቺ ኬስቲ ረከታ ጅራን አካ ሞቱማን ኩን በረዳበቴ ቀቀቡ ከበጃን ጋፈነ ጅራ ጅሩ አመስሞ ደበለታን ዲማ ሙፍቲ ከንጀራሙ ዋንን ጀዱ ነው አስመራ ደገፈዳ በላይ ገብቷል ዛሬ 5 ፍላይት አለ ወደ 2000 የሚጠጋ ቁጥር ይገባሉ ተብሎ ተጠብቃል ዛሬ ብቻ ነገም እንደዚሁ በርካታ ፍላይቶች ይኖራሉ በሙሉ ይገባሉ ይሄ እንግዲህ ከተሳካልን በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ከዚህ በፊት በተገባው ቃል መሰረት መንግስት እንዲገቡ ይደረጋል ዜጎቻቸው እንዲከላከሉ ለሰው ልጅ የሚገባውን ክብር ያለው ህይወት የመኖር አቅምም መብትም ችሎታም ያላቸው ልጆች ናቸው እንደምታያቸው እነዚህ ወጣቶች ናቸው እነዚህ ውስጥ ብዙ ተሰጥኦ አለ ብዙ አቅም አለ ብዙ ዕውቀት አለ እነሱን መጥቀም ብቻ ሳይሆን አገራችን በእነሱ ተጠቃሚ እንድትሆን እንፈልጋለን ስለዚህ ከፍተኛ ዝግጅት ተደርጓል ክልሎች ይረከቧቸዋል ከዛ በኋላ ክልሎቹ ደግሞ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን እና ሌሎች የሚመለከታቸው ማህበራዊ ጉዳይ ሴቶችና ህፃናት ወጣቶች ሁሉም አንድ ላይ በጋራ ነው የሚሰሩት በከፍተኛ እቅድ እየተመራ ያለ ሚሽን ነው የሚቀጥሉት ሳምንታት ምንቀበላቸው ወደ 40,000 የሚሆኑ ወጣቶች ዝግጅት ተደርጓል እነሱን ወደ ስራ ለማስገባት ወደፊት Akkijarri ibsatti kennaa jiran namoonni 2,200 akkas guyyaa dhangalaa borimmoo akkas itti daddabalatee galaa baqattoonni kun dargaggoonni kun immoo biyya keessatti yoo hojjetan gatii guddaa fi aarsaa guddaa kafalanii biyya ofii jijjiiruu hin danda'u jechaa jiru wanti jarri jechaa jiran wanta afaaniin dammaadha akkasumas immoo garaan xanne isa jedhamudha biyya keessatti baqattoonni amma gara biyyaatti deebi'an kun gaheen jarri qaban yookaan immoo hireen jara eeggatu yookaan mana hidhaati yookaan maatii ajjeefame jalatti galuudha yookaan immoo
qe'ee jala irraa dhaalama irratti galuudha. Mootummaan wanta kana xiyyeeffatee irratti hojjechuu qaba. Mootummaan wanta kana warroota biyya alaatii galan kana laaffisee ilaaluun qabu. Warroota biyya alaatii galan kana bakka qabsiisee yoo gurmeesse jechuudha hojii itti kennee warroota barnoota qaban barnoota isaaniitiin akka hojjetan warroota hojii hojjechuudhaaf biyya bahanii maatii dadhaboo ta'an maallaqa guddaa fandii gadhiisee jechuudha. Namootni kun akka hojiitti deddeebi'an gochuudha kan inni qabu. Garuu biyya keenya keessatti immoo faallaadha. Faallaan wanta sanaatu deema jechuudha. Wanti jarri jechaa jiran biyya keenya keessatti mootummaan waan akkanaa godheera. Guyyaa hadhaatii kaasee nama hammanaatu gala, boris immoo nama hammanatu gala, iftaanis nama hammanatu gala jedhanii oduu odeeffachuun dhiisanii jechuudha. Wanta kana qabatamaan jechuudha hojiitti hiikuudha wanti isaanirraa eegamu. Kanaaf baqattoonni kun dhugaa nama gaddisiisu baay'ee biyya abbaa ofiirraa bahanii akkasitti yeroo biyya ofiitti galanii biyyoo ofii dhungatanii jechuudha yeroo isaan siyuudii irratti bu'anii jechuudha lafuma keenya argine biyyuma keenya argine jedhanudha. Maaliif biyya Suudii keessatti jechuudha mana hidhaa keessatti kan madaahee kan dhukkubsatee kan du'ee kan bishaanii waan dhugu dhabee jechuudha gubaan fixee jechuudha yeroo ammaa kana dhukkuba hamaarra jirutu jira jechuudha. Wanti jarri afaan Amaariffaatiin dabarsaa jiru kunis nu qofaa miti. Wanti mootummaan beekuu qabu kan achi keessatti rakkataaru nu qofaa miti. Kanaafuu mootummaan warroota madaa'e warroota dhukkubsate warroota amma yoonaa hidhaa jiru kana qaqqabuu qaba. Erga qaqqabee immoo wanta tokko waan guddaa gochuu fi kana harii maaf irraa ture isa jedhudha gaafiin isaanii. Kanaafuu warroota achi keessatti madaa'ee jiru warroota achi keessatti dhukkubsatee jiru warroota achi keessatti yeroo ammaa kana mana hidhaatti tutturaaru jechuudha. Mootummaan kun bira dhaabbachuu qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa viidiyoo kana yoo hamma dhumaatti daawwattan waan guddaa irraa dhageessuu waan guddaas irraa argitu jedheetan yaada. Kanaaf baqattoonni immoo biyya keessaa yeroo ammaa kana isa ijoolleen biyya Suudi Arabiyaa jechuudha biyyatti deebi'aatu argaa jechuudha. Namoonni wanta nama gaddisiisu keessaa immoo kan yeroo ammaa kana baararra jirutu jira jechuudha gara Suudii deemuudha. Kun dhaabbachuu qaba. Mootummaa wanta kana irratti xiyyeeffachuu qaba. Erga xiyyeeffate immoo wantu barattoota baratanii jedhan barnoota isaaniitiin hojii akkuma jirutti kennuufii qaba. Barattoonni barate meeqatu digrii isaa fannisee achitti ilaalee hojii dhabee rakkataara. Biyya keenyatti barumsis birriidha, hojiinis birriidha, hojii argachuunis birriidha, firaanii jechuudha wanta inni. Kanaaf mootummaan wanta kana yoo irratti gabbu'ee hin hojjenne, mootummaan wanta kana yoo irratti hojjetee wanta kana hin dhaabsifne firoomaan barumsa argachuuf firoomaan iskoolaarshiippii argachuuf firoomaan waan hojjetaniin barumsa argachuuf firoomaan osoo hin baratin barumsa argachuun kun biyya keenya keessatti dhaabbachuu qaba jechuudha. Kanaaf ammas hireen barattoota biyya keessatti barataaranuu yoo wanta kanaan dhaabbatan yoo wanta kanaan dhiifam yoo wanta kanaa deebi'ee jechuudha wanta kanaa deddeebi'ee ni mul'ata ta'e ammas hireen ummata biyya Itoophiyaa jechuudha baqattoota Itoophiyaa bineensa nyaataa bishaantu nyaataa mana hidhaatti tutturuu mana biyya namaatti du'u jechuudha. Kanaaf mootummaan wanta kana irratti xiyyeeffatee wanta kana beekuu qaba. Akkanatti silaa ilaal akka itti argaa jiru kanatti jechuudha. Biyya ofii yeroo biyya ofiitti galtu ijoolleen akkanatti jechuudha. Biyya ofii gunjaate irratti Suudii buute jechuudha. Waan nama gaddisiisu. Waan nama gaddisiisu. Dhugaadha biyya ofiitti galuun nama gammachiisa. Wanta akka biyya ofiitti galuu nama gammachiisu hin jiru. Garuu biyya akkamiitti galaarra jedhaniis yaaduun gaarii. Mootummaa akkamiitu eegaara. Mootummaan gabroonfataan, mootummaan dhukkubsataan gabroonfataan habashaadhaaf Suudii bu'u kun jechuudha. Ummata biyyattii keessatti baqattoota biyyattiitiif jechuudha bu'aa inni buusaaru wanti inni tokko hin jiru jechuudha. Isa kaan asiin galchaa, isa kaan asiin baasaa hamma yoonaa ga'eera. Kunool hiriira kana laal. Hiriirri kun hiriira zayitii guurratanuu miti. Hiriira gaazii naqatanuu miti. Hiriira bishaan midhaan daaskatanuu miti. Hiriira bishaan waraabbatanuu miti. Hiriira biyya mana hidhaa keessa jiru mana hidhaatii gara biyyaatti galee akkanaan lakkoofsaan jechuudha fuudhamee galaaru. Ilaal namoota ta'an kana. Ilaal namoota akkanatti ta'an kana. Namoonni kun yoona waan nyaanne shaayeen dhuyin osoo hin dhugin osoo hin nyaatin yoona akkanatti ta'aru. Egaan mootummaan wanta kana irratti xiyyeeffatee